Maqaabba kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Namni hiyyeessaaf garaa laafuu akka waan waaqayyoodhaaf liqeessutti gatii isaas waaqayyo biraa ni argata jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti ayyaana du'aa ka'umsaa fi walaba haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam sababeeffachuudhaan guyyaa irraa guyyaa dilbata kiristaanaa kanatti sagantaa guddaa dadhabdootaaf yookiin immoo harka qalleeyyiidhaaf nyaachisaa fi kan qophaa'edha jechuudha. Nyaanni jira, dhugaatiin jira. Obboloota keenya Milkoo Tasfaayee Walatta Sanbat akkasuma immoo Baqqalee Shaamballuu Tsiggee Maariyaamii fi Masii Dassee Walatta Sillaaseedha. Ishee birattis immoo kan hirmaatan buletti keenya Faanosee fi Dirribee ni jiru jechuudha. Egaa hojii gaarummaa hojjechuun inni guddaan gatii lubbuutiif waan ta'eef obboloota keenya baasii taasisanii wanta kana hojjetan hundumaa waaqayyoon gatii lubbuu isaaniif haa taasisu jechuu jaallanna. Dabalataan egaa amma akkaataa amma qophaa'e kanaatiin feestaalatti erga hojjenneen booddee hojiidhaaf akka nu salphatuu fi kallattiimaan egaa warra nyaachifaman kana biraatiin kan geenyudha. Waaqayyoon hunduma isaanii iyyuu isaan haa eebbisu, gatii lubbuu waaqayyoon isaaniif haa taasisu jenna. Kan magaakeyo wadararate hewan cukugote gana zarabane arar sumakete defa margane gifte sababaye kidan merete kan magaakeyo wadararate hewan cukugote gana zarabane arar sumakete defa margane. Namoota biratti sinjechi ta'eenayo himeenan fitaare oolmaa kee ayyo waan fedhes yoo jedhe deeni yoo gungumo gara kootiif jedhe Maariyaam isin ganoo. Gifte sababaye kidan merete kan magaakeyo wadararate hewan cukugote gana zarabane arar sumakete defa margane. Gifte sababaye kidan merete kan magaakeyo wadararate
waan cubbuu gooteen ganna torraabanii araarsuma keetiin dhiifama arganne.